ani nafsee kiyyarratti isin miidhu haraama godhe yoo isin wanjalan dalagin isinin gaafadhu isinis walitti roorisinaa walin zulluminaa jedhe rabbiin isin uume nageenni nabi Muhammad irratti haa jiraatu nagaa rahmani nabi Muhammad irratti haa jiraatu abbaa anbiyaa Ibrahim irratti haa jiraatu nabiyyana Isa Yesus Musa irratti haa jiraatu warra karaa isaanii haqaan nama miidhuu malee walin roorrisuu malee wal qaqqaluu malee wal buqqisuu malee duniyaa tanarratti jiraate rabbiin rahmata nagaa isaanii irratti haa buusu isinin jedha kanatti aanee jawhar kenna abbaan Oromoo ahlan wa sahlan welcome to Sweden baga gammadde mana hidhaa ruumii keessa hidhamtee akka hoolaa akka fardaa teettu sanirraa bahuudhaan baga gammadde ummata ilmaan biyya keetii magaalaa Sweden guddoo Stockholm keessatti wal qunnamuu irratti baga gammaddee siin jedha warri Jawhar jaalattanis kan Oromoon ta'inis qabaa sablammiidhaa inni nama cufaaf yaada akka beektanitti ka dubartii ka dhiiraa baga gammaddan isaa wal qunnamuu irratti siin jedha haati Oromoollee haati mana Jawhar Oromoollee baga gammaden wajjin isin jedha Jawhar kenna wonni dhaamu rabbi haqa si haa gaxxamu rabbi dhugaa si haa dubbisu ummata Itoophiyaa ummata biyya sanii kiristaana islaama Somaaliyaa Afar Tigree Siltee gosa saba sablammii cufa ija tokkoon akka laaltu siin jedha qabeenya isaanii irratti abbaa ta'u irratti kanatti kana maaliif siin jedhe jecha kiyyaa miti jecha ummatas ta'u kana miti jecha rabbiin uume ija kana asnuukaa ilaala asin kenne hakiim tolchaadha ija kana isi kaaya afaan ittiin dubbannu kana nuu kenne gurra ittiin dhageeffannu nuu kenne isatu nama cufaa addaan hin qoodini haqaan firdi jidduu isaanii godhii siin jedhe Jawhar silaa maaliif qabsaa'ee maaliin qabsaa'ee een wajjin qabsaa'ee sunuu ni beektanii zulmiin haa deemu namu waan ofii irratti abbaa haa ta'u Oromoonis saba sablammii illeen kanaaf qabsaa'ee wanni inni qabsaa'ee Facebookii fi OMN sabboontota OMN wajjin kanaa qabsaa'ee daafooraa wajjin ka gaafa OMN baatii afur saxalaayetirraa buute hurkaa keessaniin saxalaayee irratti deebitee qeerroo karaa cufuudhaa fi laganna magaalaatiin jalqabee ni beektanii waan kanarra isinii mun qabu akkuma isinuu wajjin dhageenye torbaan tare keessatti Jawhar maal jedhe biyya kana yoo nagaa feetan yoo ekonomiin isaa badhaadhina yoo feetan misooma yoo feetan nagaan jiraachuu yoo feetan gatteennee wajjin saba sablammii wajjin rakkoo biyya kanaa hiikuudha nagahaaf dimokiraatiidhaan jedhe Jawhar kuni waan namni rabbitti amanu waan namni biyya isaa jaalatu isinin jedha Haji Ali wale waan jedhe dhageettanii alima Oromooti hayyuu Oromooti kutaabaalee irraa arkaanni islaamaa 5 jedhe osoo kanaa bakka utaate osoo ka rabbi malee arkaana islaama keessatti Muhammad iskaa'uu hin danda'u amma masrajjaa isinii dubbachuu gisee dheerata osoo kanaa bakka utaate 7 godhaa jedhe kan jahaffaadhaa nageenyi argamu nagaan daldalattee nagaan baatee nagaan barattee mana keetitti deebi'u kan lammaffaadhaa wanni nyaatan argamu ikonomiidha biyyi ekonomiin qabne biyyi nagaan qabne yookaan dhabamti yookaan biyya duutuu taatee jiraatti isinin jedha Amerikaan isteeta 50 Amerikaan isteeta 50 maaliidhaan guddatte nama guddaa qabdi miliyoona 332 tokkochummaa qabdi dimokiraatii qabdi teknooloojiyaadhaan ikonomiidhaan military namni isii ga'u hin jiru ammaan kana keessa Chainaalleen isiin geettu ikonomiidhaan
كوني تقوم ما في قدنا ديمقراطي جرا بيجي إن خان سدير خانت تجمع قدنا نكمنا تقوم ما في ديمقراطي هجمنا خنا ورق تجلي قدي ديمقراطي بيجي إن قدي سبا سبلامي وجي كريستيان إسلام وجي والكبجودا وجرات تنجراتو ربي الهاجر سنجرا UK gaafa wayyaanedhaaf shaabiyyaadhaaf abaa'oon achitti haasofte eenyu bulcha biraay ministeer John Major Tony Blair Cameron Gordon Theresa May Boris Johnson jahaffaadha maaliif taraadhaan biyya keenya yoo kajaalannu taate ummata keenya yoo kajaalannu taate taraadhaan maaliif olii gad hin dhiifne korojoo haturra wal ajjeesuu irra hiraa wal kaayuu irra isinin jira eko siku tawambare dubadda okay gize chufan dubadda ni simbe media ran lemba amma sakke siyada chisu loli Somalia Ethiopia keessatti deeme 77 hamma gara mulata kan deeme baleran hamma dabba ka deeme ruhi me kan nurra fudate qabeenya me kan nurra balleesse oso biya keenya zulmi jiraachu baate oromoon Somalia ndaytu ogaden Somalia ndaytu loli Eritrea amata 28 ilmaan oromoo dibbarras jahatama achitti lafeen isaanii dachira jirti amma hodha xeelaalte ima salba sabla ijoollee saba sablammiidha meeqa achitti dhabne ikoonoomii amata 28 keessatti osoo faayidii tokko argan meeqa dhabne zaalambassaadha jenne baadummeedha jenne 70,000tti dhabne miliyoona biliyoon 450 birri Itoophiyaatti kasaara yuunivarsiitii meeqa kan ijaaru gorsa kanarraa haa fudhannu lolli Tigraay keessatti deemi ilmaan Amaara ilmaan Oromoo ilmaan Tigree ilmaan saba sablammii Somaalee meeqa turuu hiikti qisaasame qabeenyi biyya keenya kan mana fayyaadha kan mana dawaadha kan karaa konkolaataa walitti hidhuu nu danda'u meeqa nurraa deeme gorsa kanarraa fudhannee biyya keenya salaama goonee wal kabajuudhaan wal jaalachuudhaan akka jiraannu isinin jedha dhaamsi kiyya amma kanarra isinii dhaama ummata Itoophiyaa Oromoo Amaara Urage, Tigre, Silte, Sidama, Konsom, saba sablamii cufa yoo biyya keessan kajaalattan taatan tokkummaa biyya keessanii kajaalattan taatan salaama yoo kafeetan taatan ikoonomiin keessan akka gaariitti ol ka'uu yoo kajaalattan taatan rakkoo keessan gatteettanii wajjin saba sablamiin cufa